biyya isaa tiksaa jira marsee gammoojjiif baddaa. Humna addaa koomaandoon ka'ee wal kakaasee holqa ishiitti galchee hattuu gadi yaase. Raayyaan ittisa biyyaa kutataan gaafa roorroo poolisiin Oromiyaa jajjabduun akka feerroo jaarraa kaleessaa sana garboonfataa kuffisee dachee Itoophiyaatti bilisummaa uffise. Gola Itoophiyaa keessa ashirtuuf taxxuuf hariyee warra dukkanaan logdutti aduun itti baree waa'ee keenya ni beeku durii kaasee hangarraa garaadhaaf wacu malee teessoof dhabanii carraa. Kun immoo akkamitti mukni sibiila cabsaa jiraan callisee taayereef immoo maddoo labsaa. Sirna kaleessa kufe kaasanii dhaabuuf yaaluuni ormaa keessatti akka abbaattuuf ilaaluun akkuma kaleessaatti yoo yaaddan mootii ta'u irriba keessa jirtu kun abjuun addaan ba'u. Isa durii utuu kaasne ni caalaam kan baranaa madaamee qasoobaan nu callisneem ya jarana waan meeqa saamaatuuf dachee Oromoo irraa ammas kan ishiin kaattuuf galmicha beekne.